amma rabaaf ulfaa'een jira. Haa ta'uyyuu malee rakkoo guddaa keessan jira jetti obboleettiin keenya tokko. Viidiyoo kana scrolling godhiin amma dhumaatti dhaabbadhaa dhaggeeffadhaa isin fayyada waan ta'eef fidee dhufee isiniin nan jira. Akkasuma obboleettiin keenya surri ishee fi maqaan ishee akka ol ba'uun barbaaddu garuu koomentii keessan hin dubbisti. Yaada hordoftoota keenya barbaachisa. Ani du'aaf jireenya gidduun jira waan jettuuf jechuudha. Obboleettiin keenya kun akkuma koof akka keessan hojjettee of jijjiiruuf gara biyya Arabaa deemti. Erga gara biyya Arabaa deemtee booddee hojjechiisaan ishee bira ga'e wayii manni ishee ga'ee haati manaa jalaa duutee ijoollee duwwaadha jechuudha kan inni qabu. Ijoolleen isaas barnoota xumuranii haala hojiif biyyoota biraa deemanii biyyoota Jarmanii fi Ameerikaa keessadha kan isaan jiraatanii jechuudha. Abbaa isaanii kana garuu akkamitti akka inni sarraatanyaa wajjin jiraatu akkamitti akka inni jiraatu GPS fi kaameraadhaan hin hordofu jechuudha. Abbaan isaanii kunis sarraatanyaan isaan qacaranii fi kun waan itti toltee fi yoo ati na wajjinii walitti dhufeenya dhumte wayii yoo ati na wajjiniin akkaadha manaatti na wajjin jiraatte ani qabeenya waan hin qabuu fi qabeenya kana gara maatii keetti siin dabarsaa jedhaani. Akkas gaafa inni jedhu utuma didduu haa ta'uyyuu malee karaa maatii isheetii rakkoo guddaadha kan isheen qabdu mucaan kuni jechuudha biyya. Obboloonni ishee intala abbaa ekelee biyya Arabaa deemtee obboleessa ishee makiinaa bitte obboleessa ishee baajaajii bitte ati garuu waan tokko nuun goone jedhanii obboloonni ishee waan caqacaqanii fi isheenis teessee yaaddee waan tokko murteessitee jechuudha. Namicha kana wajjiniin ciisee wayiin namicha kana wajjiniin akka haadha manaaf abbaa manaatti jiraadheenan birrii maatii koo faada barsoo obboleessa koo makiinaan bita obboleessa koo baajaajiin bita jettee murteessitee wajjin jiraachuu eegaltii jechuudha. Innis akkuma jedhe wajjin jiraachuu gaafa eegalanii birrii gara maatii isheetti dabarsee fi obboleessa isheef waggaa tokko tonguutiin makiinaa bittiifi jechuudha. Obboleessa ishee xiqqaafillee akkuma kana baajaajii bittiifi jechuudha. Haa ta'u malee obboleettiin kun otuma isaa wajjiniin jira Araba kana wajjiniin jiraattu ulfooftii ulfirratti beekamaa jechuudha. Jaarsa hordofaa jiru ijoolleen isiniin jedheera. Sana booddee abbaan isaanii kun walitti dhufeenya sarraatanyaa wajjin qabaachuusaa erga baranii booddee karaa hundumaa akkaawuntii isaarra waan jiru hundumaa maqaa isaatiin waan jiru hundumaa isa kaan aggadanii akka inni ittiin fayyadamne godhanii daangessanii jechuudha. Isa kaan immoo haakii godhu jechuudha. Akkaawuntii isaa hundumaa haakii godhu nama kana. Namni kuni ofii isaatii cinqatii guddaa keessa galee Arabni kuni maaliif waan ittiin gadi ba'ee ol galu hin qabu waan ta'eef baankii waan jiru hundumtuu aggadamee jennaan baasetti fayyadamuu waan hin dandeenyeefi sarraatanyaa kanaaf birrii tirfii mitiitti damoosayyuu kaffaluufii dadhabee jechuudha. Kaffaluufii hin dandeenye jechuudha. Ijoollee isaa wajjiniin illee lola guddaa uume hamma abbaa isaanii ajjeesuuttidha jechuudha kan isaan jiran. Isheen kun immoo gara isheen keenyaatti gaafa deebinu immoo birrii tirfii kaffaluufii miti damoosa isheeyyuu kaffaluufii waan dadhabee fi waan gootu dhabdee fala wallaaltee of ajjeesuuf lubbuun nama raree biyya galuuf immoo maatiin kun hin simatan dumbulloo tokko akkaawuntii korraan qabu kanan hojjechaa ture obboloota kootitti fayyadamaa ture jetti obboleettiin keenya kuni. Egaa dhaamsa koo daqiiqa waan jecha lama hin guunne kanan jedhu ofirra nama jaalladhu kan jedhu caabamees hin jiru. Ofirra otoo of hin jaallatiin nama kan biraa jaallachuun si salphisa malee sin kabaju siin hin jedha obboleettii koo an ofii kootii karaa gama kootii yaadan qabu duras sii qoodeera kunoo miidiyaa irratti sii qoodeera. Ijoolleen keenya dhaamsina ni qabu otoo ofii hin ta'in namaan ta'ina dhumni isaa salphina akka kanaati waan ta'eef amma birrii isheetti nafnee maqaa isheetti nafnee qaama isheetti nafnee obboleettiin keenya kuni akka kanatti miidhamtee jira jechuudha kan isheen jirtu. Isin immoo koomentii keessanii jaarsa Arabaatu na ulfeessee jettee obboleettiin keenya tokko jette obboleettiin keenya tokko kan dhaamsa ishee nu dabarsite gorsa ishee nu dabarsite jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isiillee bakka nagaa taatan bakka jiraatan isin jechaa egaa hordoftoota kiyya kaa warroonni mana kanaaf haarawaa taatan sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'ee dhugaa dubbachuudhaa fi yeroo tokko qabeenyi illee nama shawwaddi yaa duniyaan addunyaa tanaa nama shawwadde jechuudha walumaa galatti. Obboleettiin keenya kun egaa akkuma viidiyoo ishii jalqaba dhageessanitti obboleettii tokkotu ani Arabaaf hin ulfaa'ee isa jaaladhu osoo hin taane haala isa hundumaayyuu isinitti himteerti haala ishiin keessa dabartee wanta kana goote hundumaa himteerti jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa yeroo baay'ee wanta akkanaa kun ijoollee baay'ee irratti kan mudatudha. Hin jira madaamii birallee jiran baay'eetu jira wantoota akkasaa kana jechuudha. Akkuma fakkeenya yeroo darbe tokko ijoollee lama irratti yoo hojjedheetiin ture jechuudha. Keessanii naa barreessanii wantoota akkanaa kana hojjedheen jira. Hin jiru miti baay'ee jira ijoollee wanta akkanaa kun jechuudha baay'eedha. Fakkeenyaaf mucayyoo yeroo darbe tokko yoo ji'a xiqqoo turee jira. Ishiin illee akkuma garuu ishiin madaamin hin jirti. Madaamin gara biraa saafarraan yaa ishiin waan biraa irratti raawwatee abbaan manaa
ishiin bira teechuu waan biraa irratti raawwatee mucayyoo garaatti hafee mucayyoon amma kan galteen ji'a ulfa ji'a afuriitiin biyya galtee jechuudha. Siniin galee akkasitti biyya galtee turte mucayyoo sun jechuudha. Haati manaa irratti hin beekeen akka tasaa ta'ee mucayyoo sun galtee jechuudha. Ulfa taatee galtee jechuudha. Amma qaata deechee mucayyoo sun jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa wantoonni akkanaa kun yeroo baay'ee hin deddeebi'a. Of eeggannoo guddaa gochuu qabdanii akkasuma madaamii yoo hin jiraanne ta'e immoo taa'uu qabdanii jechuudha. Garuu nama gaarii badaatu jira. Maaliif ani ofii kiyyarraayyuu nan beeka jechuudha. Ofii kiyyarraa kaasee yoo isinitti hime ani waggaa tokkoo fi ji'a jahaa madaamii malee mana kana keessa taa'aa ture daa'ima guddisaa jechuudha. Garuu immoo namichii fi ijoolleen keenyallee baay'ee nama gaarii turan. Waaqayyoof galannaa ta'u. Namni gaafa nyaara atillee gaarii taatee ofii keessaanis gaarii yoo ta'ani atillee gaarii taata isaanillee gaarii ta'u jechuudha. Kanaaf mana tokko immoo oduma isheen jirtu oduma madaamin jirtu iyyuu waan garaagaraa akkasirratti raawwatu hedduutu jira jechuudha. Akka mucayyoo biyya galtee isin jedhan ulfa ji'a afurii baattee biyya galtee isin jedhan. Innaa ijoollee baay'eetu jira wanta akkanaa kun. Kanaafuu of eeggannoo guddaa godhaa waaqayyo namaa eegu yoo namattis faraduu hin danda'amu kana amma carraa mucayyoo kana kan qabdu. Carraan ishiin qabdu carraa biyya galuu qofa malee wanta ishiin gootu hin jiru. Bakka biyya kanas teechee bakka amma namtichi erga qarshiin isaa jalaa gurame wanti ishiin gootu hin jiru. Carraan ishii biyya galuudha baqa. Ulfuma isa fudhatteeyyuu biyya galuudha malee maal gooti mana ona keessatti deechimoo yookiin abbachisantuu hojjetee jaarsisuun jiraachisuu danda'amoo baay'ee ulfaataadha. Innaa kanaafi osoo har'a ijoolleen tun immoo as jiraatte ta'e yookiin immoo ijoolleen isaa as jiraatte ajjeesuu dandeesse jechuudha. Isin galee kanaaf wanni akkanaa kun baay'ee gaarii miti. Namallee ajjeesuu danda'u isaaniyyuu hin barbaanne ta'e namallee ajjeesu. Garuu dubartii ta'ee fa'aa immoo dhaganan teechuu qaata ajjeefti jechuudha. Dubartiin isaanii dhiira isaanii kan waan akkasii raawwattu dhiisiti dhugaa dubbachuudhaa fi ijumaanuu ol jettee laaluu yookiin wajjin kolfuudha waan malee sirratti yaadde waan hamaa sirratti yaadde jechuudha. Isaan akka keenya kanaa miti. Keenya akka barbaadetti irratti fuudhee akka barbaadetti irratti jaalatee akka barbaade godhee akka kaatus godhee kana hin jiru isaan bira jechuudha. Keessaa immoo sarraatanyaa kana hin jiru jechuudha. Hin ajjeefti nataa boolla akkanumatti jiruma kanaan boolla awwaalti dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa waaqayyo sinaa eegu. Ijoollee baay'eedha wanta akkanaa kanarratti kan raawwatamaa jiru. Anaa kan keessan naa barreessan hin jira hin deebisni hin hojjenne malee viidiyoo irratti jechuudha. Ijoollee baay'eedha wannaan akkanaa kun kan jiru jechuudha. Tokko lamaa miti. Garuu yaa gaafa viidiyoo tokko hojjetan waan akkasii sobaa hojjetan isinitti fakkaata. Waan baay'eedha bar ijoolleen keessan baasanii sitti himachuu yookiin miidiyaa irratti ofii isaaniitti himachuu hedduu takka qaana. Abboonni namoonni akkas taasisan hedduu qaana. Garuu gaafa gamtee isaanii yookiin bakka humna isaaniitti ol ta'ee cannaqu baasanii yookiin nama miidiyaa tokko irratti himatu jechuudha. Isin galee namoota miidiyaa akkasii waan akkasiisan miidiyaa irratti waan tokko gabaasu irratti dhiyeeffatu jechuudha. Bakka maaliin godhamee yaada naa kenni maaliin godhu kan jedhu waan akkasii kanarratti ijoolleen kan xiyyeeffatan yeroo baay'ee gara keessatti irraa malee miidiyaatti ofii isaaniitii bahanii akkana ta'e akka ta'in jedhan. Garuu keessarraa warroota miidiyaa sirriitti fayyadamu warroota beekamtii qabanitti himanii maalan gochuu qabaa yaada maallaadhaan taa'amee akkasuma hordoftoonni kee yaada maallaadhaan waan akkasii jedhanii himatu malee addaataa baasanii sitti himatan. Ati anas sisosoo ta'ee addaataa baasanii sitti himatu. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa. Waaqayyo sinaa eegu. Waaqayyo anaaf sillee hunduma keenya nu haa eegu. Nagaan biyya keenyatti nu haa galchuu. Baay'ee ulfaataadha. Hedduu takka ulfaataa. Jireenyi biyya namaa baay'ee ulfaatti. Har'a nuti dalagannaadha malee waan kanaaf kan baanee muti jechuudha. Kanaaf immoo obboleettii keenya wanti dhaamuu dandeessan mee maal akka gootu koomentiitti barreessaa. Mucayyoon kun dhugaa rabbi garaa nama nyaatti. Ana akka kiyyatti kaanis akkan dhaamutti akka nama tokkootitti carraan ishee biyya galuu qofa. Akkasuma immoo ofii keessanii of ta'a. Ofitti garagaraa hundi keenyayyuu anis ofitti garagaruu qabna. Of yaadachuu qabna. Bakka jirrullee yaadachuu qabna. Dhugaa rabbi isin jedhaan. Innaa of hin gatinaa yeroo baay'ee of gatuu jalqabna nuti. Qabeenyanis ta'ee hooma hundaanuu of hin gatinaa baqa. Hooma hundumaanuu of hin gatinaa adaraa keessan obboloota koo. Kuni dhaamsa kooti. Isinis koomentiitti immoo maal akka qabdan dhaamsa obboleettii kanaa yoo qabaattani koomentiitti barreessaa. Waaqayyo immoo waan akkanaa isin hin qonnamin. Dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa.
nagaa ta'a fayyaa ta'a akkasuma warri mana kanaaf haarawaa taatan sabskraabii gochuun maamila ta'a yaada qeeqoo qabaattan koomentii itti barreessaa.